Akkam jirtan daawwattoota OMN oduuwwan ijoo sa'aatii tanaaf qabanan isinitti himaa ani Faayisaa Iliyaasim. Jalqaba irratti muddamni daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa jidduu jiru furmaata malee itti fufee jira. Lola wiixata dabre kutaa bulchiinsa Algadaariif bakkeewwan akka Dindaar, Basidaa fi Sinaaritti waraana Suudaanii fi milishaa Amaaraa jidduutti adeemsifameen lubbuun namaa dabru Suudaan Tirbuun gabaasee jira. Walitti bu'iinsi daangaa biyyoota lamaanii kan jalqabe ji'a Sadaasaa bara 2020 yoo ta'u, humni waraanaa Suudaan waraana isaa gara daangaatti sochoosuun qonnaan bultoota Itoophiyaa lafa misoomaa Alfashaqaa jedhamu irraa kaasee jira. Kantiibaa yeroo kan magaalaa Maqalee obbo Atakilti Hayilasillaasee taayitaa gadi lakkisuun gabaafame. Sababni qondaalli kun aangoo gadi lakkiseef himamuu baatus dhimmicha ilaalchisee guyyaa irraa obbo Atakiltiin Addis Standardiif ibsa bal'aa kennuun waadaa seenee jiraachuu gabaasichi eeree jira. Mootummaa federaalaatiin waraana naannoo Tigraay irratti gaggeeffame hordofuun erga hooggantoonni TPLF taayitaa irraa kaafamaniin booda namoota maqaa bulchiinsa yerootiin naannoo Tigraayitti Abiy Ahmediin baatii muddee 2020 muudaman keessa obbo Atakilti Hayilasillaasee tokko ture. Obbo Atakilti baatii amajjii dabree hawaasa magaalaa Maqalee wajjin yeroo waltajjii gaggeessaa turetti gaafii hirmaattota waltajjii irraa isaaf dhiyaateef wayitii deebisatti qondaala naannichaa yeroo jalqabaatiif loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessa jiraachuu amanuun waan mootummaan Abiyyii fi kan Eertiraa dhohisuun waakkataa ture nama saaxileedha. Hooggantoota bulchiinsa yerootiif muudaman keessaa kanneen taayitaa gadi lakkisan obbo Atakiltiin nama jalqabaatii miti kan jiru gabaasni Addis Standard. Asiin duras itti aanaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannichaa kan ta'e obbo Abdoom Gabresillaasee fi hoogganaan ijaarsa daandii fi geejjiba naannichaa obbo Alulaa Abdaab xalayaa taayitaa irraa kaafamuu isaanii ibsu bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ture Dr. Muluu Naggaatiin irratti barraa'een aangoo gadi lakkisanii akka turan gabaasni Addis Standard eeree jira. Mootummaan Itoophiyaa dhukkuba koronaa akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamaa jira jedhan kanneen Oromiyaa iddoowwan garaagaraa irraa yaada isaanii OMN filatani. Dhukkubni COVID-19 wayita biyyoota dinagdeen badhaadhaan sochii dhorgee jiru kanatti mootummaan Itoophiyaa lammiilee hiyyeeyyii dhukkubichaaf daranuu saaxilaa jira jechuun komatu qeerroowwan godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa. Murni humnaan aangoo dhuunfatee harkaa qabu dantaa dhuunfaa isaa guuttachuuf jecha maqaa hiriira deeggarsaatiin dirqametti laatee uummata hiraarsaa jira kan jedhan ammoo qeerroo magaalaa Baatuuti. Naannoo saboota sablammootaa fi ummatoota kibbaa godina Beenji Shaakkoo jedhamutti namoonni nagaa fi poolisoonni ajjeefamanii jiranii jira. Odeessi biraa kan garasii arganne gabaasni Deutsche Welle akka jedhutti haleellaan kun warra hidhateen kan ta'edha. Namoonni 10 haleellaa kanaan ajjeefamanii jiraataan ganda galmaa tokko waa'ee ajjechaa gurra fardaarraa yoo dubbatu. Hidhattoonni jimaataa fi sanbata dabree ganda isaanii seenanii haleellaa banan uffata waraanaa uffatu jarri kun meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatanii jiru jedha. Baqattoonni Oromoo biyya Yaman magaalaa sanaa waajjira UNHCR dura jiran guyyaa 23 erga achi jala turaniin booda guyyaa kaleessaa gaafii gaafataniif gama mootummaatiin hanga tokko deebii argachuu himani. Deebisaan gama mootummaatiin isaaniif kenname qabxii lamarratti yoo ta'u isaan keessaa dhimma waraqaa eenyummaatiin. Namoota waraqaa hin qabneef mootummaan waraqaa eenyummaa ni kenna. Warroota jala jiruu fi kan hin jirrellee gargaarsa ni goonaaf kan jedhuufaa akka ta'e koreen qindeessitu hiriirichaa OMN itti himanii jiru. Deebisaan guyyaa kaleessaa kennaman hin quubsine kan jedhan baqattoonni kunneen bakka waraqaan mootummaarraa kennamtu kanatti UNHCR haala kamiin wabii uummata kanaa fudhataa kan jiru yaaddoo guddaa keessa nu galchee jira jechuun dubbatan. Osoo waarima jedhan kanallee hojiin nun garsiisin erganaa kaanii sa'aatii 24tti os jalaa hin kaane humnaan isin kaafnaa jechuun nu doorsisaa jiru jechuun haalli jiru hedduu yaaddeessaa jechuun komatu baqattoonni biyya Yaman. Tuli qinxaan horsiisee bultoota aanaa Fantaallee irratti humnoota poolisoota addaa naannoo Amaaraatiin baname hamma ta'e tasgabbaa'ullee haalli nageenyaa jiru ammas yaaddeessaadha jedhame. Weeraraa hawaasa nagaa irratti poolisoota addaa naannoo Amaaraatiin torbee dabre keessa gaggeeffamaa turan lubbuun namootaas kan dabarte yoo ta'u qabeenyi hedduun saamamuu jiraataan godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee tokko bilbilaan OMN itti himee jira. Kana malees hawaasni horsiisee bulaa humnoota hidhataniin doorsifamuun cimee itti fufee
jira jiraatan kun lafti arroolee qorkee gororaa fi funyaan waganyoo jaamu akkasuma boorticha jaamuun beekaman yeroo ammaa mootummaa naannoo Amaaraatiin nurraa dhiibamaa jira jechuun kamatu horsiisee bultoonni Karrayyuu. Duulli babal'ifannaa daangaa kun ammaaf jalqabbiin isaa aanaa Fantaallee haa ta'u malee kaayyoo fi akeekni isaa Oromiyaa guutummaan guututti fudhachuuf kan gaggeeffamaa jirudha jedhan Oromoonni Karrayyuu. Oromoonni kunneen itti dabaluun akka jaanitti gocha mootummaan federaalaa kan naannoo Amaaraa waliin harka wal keessa naqachuun raawwachaa jiru kana osoo hin fagaanne uummanni Oromoo waliin taane galma hanqisuu qabnaa jedhan. Duula Oromummaa balleessuuf labsame irraa of baraaruuf tokkummaa murteessaadha jedhan kanneen OMN fi yaada isaanii laatani. Duulli Oromummaa balleessuuf murna bilxiginnaatiin uummata Oromoo irratti labsame duula sirnoota dabraniin saba kana irratti labsame hundumaa kan caalu ta'uu hubachuudhaan uummanni Oromoo akka sabaatti tokkummaa isaa cimsachuun falmii irratti cichuu qabaa jedhan jiraattonni godina Harargee Lixaa aanaa Burqaa Dhiintu. Uummanni Oromoo yeroo kanatti kutaalee Oromiyaa hunda keessatti roorroo garaagaraa keessummeessaa jiraachuu eeruun dhiyeenyatti ammoo duulli Oromummaa balleessuuf humna addaa poolisii naannoo Amaaraatiin Oromoota Walloo irratti baname yaadannoo yeroo dhiyootii jedhan. Ijoo teenya xumuraatiin namichi ajjeefamuu gurraacha hidda dhaloota Afrikaa George Floydin shakkamee yakkicha hin raawwanne jechuun dhaddacha mana murtii irratti mormate. Intala viidiyoo san waraabde dabalatee ragaalee afurii oliin dhiyaachuun ragaa bahaniitii jiru. Bal'ina isaa guyyoo waariyoo galgala oduu teenya idilee keessatti istiidiyoo hornirraa kan isiniif dabarsu ta'a. Hayyangaa daawwattoota OMN oduuwwan ijoon isaatii tanaaf qaban isaan gammaatti daawwattanidha. Gama ogummaa kaameraatiin Bayaan Abdul Jaliiltu nu faana ture. Ogummaa suur-sagaleetiin ammoo Abdii Jamaaltu nu faana ture. Qophiileen OMN afaan birootti fufuu gama kiyyaan ni gaadde.